Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashammar kafuuni kabajamtoota fi hordoftoota keenya akkam jirtan bakka jiraattan bakka isin jirtan nageen haa jiraatu isin jenna. Kabajamtoota hordoftoota keenya dhugaa dubbachuudhaaf fi walirraa bannee turre jechuudha. Walirraa bannee dhiifama waan isin irraa badeef xiqqoo rakkoon garaagaraa waan namuudateef waan qunnameef dhiifama guddaa kanaaf gootan kabajaadhaan isin gaafadha jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf sammuuna kana waan irra jiru isin hunduu ni beektan jedheetii yaada. Namoonni ammoo maa baddee jettanii karaa iddoo garaagaraatiin na dawwaltanii akkasuma ammoo karaa keessaatiin na barbaadaa jirtan baay'ee tokko galatooma ulfaadhaa kabajamaa kabajni keessan isinii haa barbaadanitti rabbi isin haa ulfeessu ulfaadhaa isin jenna. Har'a ammoo waan xiqqoo tokko qabadhee isin dhufee jira jechuudha. Wanni xiqqoon tun maali yoo jettanii dhugaa dubbachuudhaaf waa tokko tun ajaa'ibe jechuudha. Waan akkuma narratti wanni baay'een narratti deemaa jiru kana maali wanni sirratti deemaa jiru kanaan jettee yoo taate jechuudha. Isin wanni beektan jechuudha waan narratti deemaa jiru dhugaa dubbachuudhaaf. Manni kunillee akkuma beekamu mana namaati. Mana kiyyaatti sanuu warri mana hin jiru osuma arrafu hojii deemanii jechuudha warri mana jiranii. Akkasuma fi akkasitti maaliif hordoftoota kiyya waan irra jiruu fi eessa akka jiruu fi maalirra akka jiru akkamitti hordoftoota kiyya wajjin hin mari'anne isaan hojii maamariin goone jedheetiin isinii dhufe jechuudha. Waan ani irra jiru isin hundi quba qabdan jedheetii yaada xiqqoo rakkoo xiqqoo keessa jira inshaallah. Du'aa akkanaa gootan kabajaa guddaa isin gaafadha jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaan ilmi namaa tokko inni rakkataa rakkasuun keessaallee gara bal'ootti ni bahaa. Akka bal'oo baay'isanitti illee nafuu chaalenjii baay'ee jiru jechuudha. Jiruu addunyaa kanarra jechuudha chaalenjii baay'eetu jira. Dhugaa dubbachuudhaa fi anamma rakkoo qaban jedheeti ofii wannaan jedhu jechuudha. Maaliif waan ummanni narra oofu jiru kanatu dhugaa dubbachuudhaa baay'ee tokko garaana nyaate. Ani gamanaan baay'ee tokko narra duulanii gamanaan baay'ee tokko akka waan an waawwii balleessitti akka waan an rakkoo guddaa namarratti uumee wayitti akka waan an lubbuu namaa ajjeesee wayitti isin galame akka waan an waan guddaa waan badaa waan hin taane wayii hojjedhee tokkotti jechuudha. Namni kun asiin na baralleeffataa kun asiin maal jedhaa kun asiin maal jedhaa ani wanni godhe namni waliin jireenya namaa kana keessatti waa baay'eetu nama mudata. Namni tokko yoo walii galee waliin wannaa jedhee jechuudha waliin jiraachuu danda'a. Yoo ammoo waliin jiraachuu hin dandeenye waluma biraa deema jechuudha. Anamma wanni isinitti himu isinii wannaa jechuudha dhufe waa'ee Saa'idii jechuudha. Waa'ee Saa'idii dhugaa dubbachuudhaaf fi waan hin taane nama narra dalage. Waan inni narra dalage ani haga lubbuutti yaan jiru inshaallah yoo rabbi jedhe haga lubbuutti yaan jiru hin dagadhu jechuudha. Maaliif biyya kana keessatti waan hin taane narratti oofaa ture. Akkasuma ammoo osoo quba qaba kana dura torbee tokko immoo akkas dura jechuudha guyyaa torbee lama geenne torbee tokko dura jechuudha guyyaa 10 dura akkas hedduu an turellee ni beektanii ani waan hin taane narratti dalagaa turanii waan hin taane akkaataa ani jabeenya kiyyaatiin dhugaa dubbachuudhaaf alhamdulillah rabbi waa sodaallee natti uumne akkaataa humna yookaan jabeenya yookaan rabbiin gargaarsifadhee jechuudha baay'ee tokko na dhagahame. Inni kuni ijoollee isaatu barbaadee dhabee bakka jaartiin geessita dhabee akkanatti olii gadi dhamaa jira. Waa'ee jiruu kiyyaaf qacaaltuu keessa wannummaa isa galchee jechuudha. Wanni isa galchee isa kana wanni isa galchee waan akkuma tiitisaa jechuudha. Bakkuma isan geenne keessa xubxub jedhaa deemuun maalidhaa jedha. Kan dhugaa dubbachuudhaaf wanni ajaa'ibe isa kana yoo dhiira ta'e yoo dhiira dhugaan dhiira ta'e jechuudha. Biyya taa'ee nama asin nabbitu sun taane biyya san taa'ee asin nama nabbitu sun taane ijoollee isaallee biyya jirti jaartiin isaallee biyya jirti inni illee biyya jira. Maaliif ijoollee isaan barbaadatee argachuu dadhabee asitti as taa'ee jiruu kiyya baxabbataa achi taa'ee jiruu kiyya asitti na baxabbatatu baay'ee tokko garaana nyaate jechuudha. Ani alhamdulillah inni nama nabbitee akka isaatiif sila hanqaatu yookaan du'ee hanqaatu yookaan addunyaa kanarra dhabamee jira jechuudha. Garuu akka rabbiitiif alhamdulillah rabbil alamin eebbawii qaba jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf akka isaan uummanni sun sila nam murteessaniif qocaa simmuran jennaan rabbi keessa jira jetteedhaan. Akkasanii inni sila nam murteessee ana alhamdulillah dhugaa dubbachuudhaaf yoomuu nama kamiin nama kana hin kabajaman hin sodaadhu.
dhugaa yoo barbaadan jechuudha. Nama ni kabajaa kan namummaa isaatiin nama kamuu yoo ta'e ni kabajaa garuu hin sodaadhu jechuudha. Abbaa kamuu taanaan jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Inni akka yaada isaatti anaa kana miidhee yookaan ani ni jiraami waan anaa kana rakkoo guddaa narra geesse harka na kennisiisee isin galaami. Harka na kennisiisee akkasitti ijoollee sanarraa fuudhee haadhaa deebisuuf deemaa jechuudha. Anammoo waan akkasii yoomuu hin eeyyamu jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Yoomuu waan akkasii kana hin eeyyamu jechuudha. Maaliif biyya kana keessatti amma biyya kamuu keessatti jechuudha. Biyya kamuu keessattuu biyya Arabaa ta'e biyya kamuu keessattuu jechuudha. Yeroo kana namni ilma ofii dhale jechuudha. Intala takka fuutee utuu ulfisatu yookaan irraa dhalte ilma yoo irraa dhalte jechuudha. Namni ilma kiyya jedhee fudhatee akkasitti ilma san jiraachisu parsantii 5% yoo guddate 10 jechuudha. Kuuwwan guutuun dhugaa dubbachuudhaan nama qabe nama baay'ee beekne jechuudha. Nama baay'ee argine irra jechuudha. Dubartii baay'ee agarre irra jechuudha. Ka wal fuudhanii wal jaalatanii wal fuudhanii ilma 4-5 meeqa irra walirra dhalchanii walirra gatanii akkasitti wal biraa deeman meeqam jechuudha. Ani dhugaa dubbachuudhaaf sila akka ani hordoftoonni kaalee namoonni tokko tokko naqeeqan jechuudha. Ani arrabsanii ani kun akkaan waa balleesse jechuudha. Ani badii akkan qabu. Daa'imman tiyyanii fudhadhaa. Fudhadheeti yoo nyaadhe wajji nyaadhee yoo beelee hojii beelee yoo jiraadhe jechuudha. Isaan kana wajjin jiraachuu barbaade jechuun kiyya badiidhaame gaafii sin gaafadha. Yeroo kana namni abbaan akkanaa kun dhugaa dubbachuudhaaf abbaan akkanaa kun yeroo kana ni jira. Mee isinummaa murteessaa. Akkuma na arrabsan sani dhugaallee ani dhugaan usuma isin hadhaawu akkasin liqimsaati isin galaami akkasin liqimsaati akkasin dhugaa jiru an wanni dubbachaa jiru jechuudha. Kanaafi waan an yaani gocha an dalagu jiru kun gocha balaaleffatamuu qabu moo gocha yaani irratti nama jabeeffamuu qabu. Maaliif ani daa'imman ta'e fudhee yeroo kana dhugaa dubbachuudhaaf turii bara allaatti ka'uu lafumaa jedhani mammaaksa Oromoo tokko. Haga feete turii haga feete waan feete ta'e biyya namaa kana godhate galuun kan kennu jechuudha. Galuun namaan oolu. Kanaaf anama waan akkasii waan murteessee jiruuf yeroo kanatti jechuudha ijoollee kiyya fudhadhee biyya galuudhaaf murteessee jechuudha. Erga murteessee ammoo chaalenjiin garagaraa wanni hin taane waan adda addaatu naqonnamaa sa'aatii kanaan bahee jechuudha. Ammas taanaan wanni naaf furame wayiitu hin jiru. Caaltuunis ijoollee tana ni galfadhaa yaani namas itti ergee ofiis itti dhaqee waa meeqaan karaa hundaan jechuudha. Kadhachaa ture jechuudha. Waan kana naa kennuu hin dandeenye isinillee wanni ani isinirraa barbaade silaa maallaqas yookaan waan biraa osoo hin taane waraqaa ijoolleen ittiin waraqaa dhaloota sana jechuudha. Waraqaa dhaloota ijoollee naa kenni akkasuma immoo bakka seeraa dha'ineeti akkasitti naa mallatteessii jedhanii ture jechuudha. Maaliif ijoollee tana ammoo haati bira yoo hin jiraanne abbaa qofa waan ta'eef waraqaa dhaloota isaaniitiif akkasuma immoo haati rakkoon qabu abbaan eeyyama kiyyaan akka fudhatee galatu jettee yoo irratti mallatteessite homaa rakkoon qabu jechuudha. Kun seera biyya kanaati. Waan kan hunda kadhee barbaadee isii nama itti ergee nama kaan wajjinaa jedhanii itti dawwalee waa meeqa godhee akkasitti dadhabee jechuudha. Hin dadhabee diddee akkasitti tattaa'u jira jechuudha. Nama ijoollee waan isiin illikii isiin waan akkana kanarra daleedeef ijoollee nama dhugaa dubbachuudhaaf isitti illee kennuu hin deemu. Yoo waan godhu yoo dhabe immoo qabanii naa hidhanii malee yoo isii kadhee dadhabee isiin diddee jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf ani qabadheetuma akka fedhannaa godhanii deemaa jedheetiin yaada kana murteessee jira jechuudha. Inshaallah rabbi jedhe akkasii maaliif an dhalatiyya ijoollee tiyya yaani isaan asit dhiisee biraa deemuun barbaadu isaan asit gatee biraa deemuun barbaadu isaan yoo jiraadhe yoo du'es yoo waan fedhate jechuudha. Isaan kana fudhadheeti wajjin galuu barbaada jechuudha. Wajjin galee biyya keessatti jechuudha. Akkasitti hojii jiraachuu barbaadu. Isaan ammoo asit gatee biyya nama kana keessa dhiisee biraa deemuu waan hin barbaanneef waan akkanaa ka keessummeessu jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf rakkoo meeqa narraan gaanii tumaa meeqana tumanii akka meeqana godhanii waa meeqana godhanii kana hunda keessa dabree as ga'u kiyya alhamdulillah rabbil alamin rabbiin galanni ga'u tokkoffaa dandeettii rabbiitiin akkasuma ammoo sodaa dhabuu kiyyaan iddoo kana ga'e jechuudha. Namoonni baay'een waan karaa garaagaraatiin shiran ta'anii irratti xaxaa'anii waan hin taane waan waa meeqa irratti namoota dalagantu jira jechuudha. Kana hunda bira dabree guyyaa har'aa kanaan gahee
isin fuuldura deebi'ee jechuudha isin wajjin haasa'uun kunu anaaf dhugaa dubbachuudhaa fi kabaja guddaadha. Maaliif miidiyaa YouTube kiyyarraallee badee jira baay'ee tokko yoo xiqqaate baatii gara 5-6 viidiyoo irra gadhiisuu dhaabee jira jechuudha. Maaliif dhugaa dubbachuudhaa fi waan an keessa turu akkaataa an keessa jiruu fi akkasuma immoo waan isin irraa badeefillee isinillee ni beektan jedheetii yaada. Amma inshaallah yeroo dhihoo booda yoo rabbi jedhe du'aayii naa godhaadha isin jedha akka rabbi nagahaan biyya kana keessa na baasee akka rabbi nagahaan gara biyyaa na galchu caaltuullee dhugaa dubbachuudhaaf akka isin waa hunda garaa naa laaftee jechuudha waan guusan guutuu naa xumurtu dhugaa dubbachuudhaaf warroonni lakkoofsii qabdan akkasuma immoo warroonni isii wal qunnamtan akkasuma naa kadhadhaa isin jedha dhugaa dubbachuudhaaf maaliif isin ammoo waan xiqqoo namni walii galtee waan hin qabneef namni yoo walii hin galle dirqiidha wanni nama waliin nama hidhu hin jiru yoo walii hin galle namni kama walii galu wajjin faana jiraata. Akkasii inshaallah yeroo gabaabaa keessatti wanni an barbaade yaada muraada kiyya rabbi naa guutee akka nagahaan gara biyyaatti gallu inshaallah mee du'aayii nu godhaa isin jenna kan tokko keenya du'aayii isin deeffachuudhaaf arra karaa kana dhufe jechuudha. Akkasuma immoo YouTube kiyya irratti illee baay'ee hojjechuu dhiisee jira baay'ee tokko waa meeqa yaani dhugaa dubbachuudhaaf chaalenjota baay'ee keessa jira jechuudha bara 2026 kana baay'ee tokko ni jira mee bu'aa baay'ee jira jiruu biyya namaa kana keessatti maal jedhee isin himare yeroo tokko nama mijaha yeroo tokko nama mijahu yeroo tokko yaani waa meeqa jira waan jiru isinuu ni beektan jedheetii yaada. Akkasuma Sa'idiin illee warroonni na hordofaa jirtan kun jechuudha yoo namoonni isa wal qunnamtan jechuudha namoonni isa wal dubbisuu wannaa jettan jechuudha gamanumaan akka isallee nurraa gorsitan kabajaadhaan isin deeffanna jechuudha isin himna warroonni isa wal quba qabatan achuma akka itti himtan jechuudha gorsa namummaa akka nurraa gorsitan isin jenna. Maaliif wanni akkanaa kun sirrii miti jechuudha waan jidduu jaarsa jaartii seenanii waan hin taane lallaaqu akkana fakkaates dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee gaarii miti jechuudha. Maaliif anamma ofii kiyya osoo wanni fedhii galee jaarsa jaartii seenee jidduu seenee waa wayii laaquun barbaadu jechuudha. Inni amma waan isan galchan keessa galee waa bubbukeessuu kana jaalata. Kanaaf inshaallah yeroo dhiyoo keessatti caaltuun yoo kennullee diddee anu ijoollee qabadhee baara qajeeluuf deema inshaallah du'aayii nu godhaa isin jenna. Akkasii karaa YouTube kiyyaattiin illee isin irraa akka duraa saniin badu amma walitti dachaanii jira inshaallah. Maatiin utaanu jajjabeessaa isin jenna. Viidiyoon kiyya karraa kana fakkaatee jechuudha kan hordofaa kiyya hanga viidiyoo biraatiin waan biraatiin ammoo walitti deebinuuf akkasuma ammoo iddoo bal'aa geenne inshaallah ijoollee tiyyallee fidee jechuudha akkasitti jedhuuf jechuudha. Nagaan naa turaa nagaan naa jiraadha baay'ee tokko isin jaaladha isin jaalatamtoota nagaan jiraadha.